kabajamtuu viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti introduction waa'ee kompiitaraa isiniif qabannee dhiyaannee turre. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin immoo peripheral device'oota theory isaaniitiin yeroo darbee keessatti ilaalle. Har'a immoo device'oota sana tokko tokkoon maqaa isaanii kan ilaallu ta'a, qaamaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Obboleettii koo yookaan immoo barattuu Daraartuu Duukaa device'oota kana isin qabannee dhiyaanneerra tokko tokkoon maqaa device'oota kanaa kan isin kan Daraartuun qabdee jirtu kuni isarraa eegallaa maqaan device'ii isheen harkaan qabdee jirtu kanaa monitor yookaan immoo iskiriinii jedhamuun beekama. Iskiriinii kana jala yeroo darbee output device jalatti qoonnee ilaalleerra. Faayidaan monitora kanaa maalidha jechuudha. Display nu godha yookaan immoo kan gara asitti iskiriiniitti baasee kan nu agarsiisu device gosa output jalaa monitora yookaan immoo iskiriinii ta'a jechuudha. Itti aansuutiin kan nuti ilaallu processor kun immoo data keenya kamiyyuu process gochuun kan nu tajaajilu yoo ta'u, inni lammaffaa irratti ilaallu gosa hardware jala processoriidha jechuudha. Processoriin kun immoo poortota gosa sadanii nuti yeroo darbee serial, parallel fi USB port jennee ilaalle kan ofirraa qabudha. Asinillee kan jiran USB portiidha. Parallel fi serial portiin immoo karaa duubaa ilaaluu dandeenya. Kanneen asitti arginu kuni serial portii kan nuti asitti arginu kuni serial portiin viidiyoo yeroo darbee keessatti oldest technology ta'ee maawuzii fi keyboardii connect gochuudhaaf kan nu gargaaru serial port yookaan immoo male port kanadha jenneerra. Inni lammaffaa irratti ilaalle immoo parallel port yookaan immoo female portiidha. Inni immoo printer keenya connect gochuuf kan nu gargaarudha jennee ilaallee turre. Inni suusa kanadha. Portiin sin as kanarratti argitan immoo power cord yookaan immoo powerii keebilii keenya iddootti connect godhannudha jechuudha. Inni kuni serial portiidha. Inni kun parallel portii ta'ee inni kun immoo bakka itti power keebiliin keenya connect ta'udha jechuudha. Portota gosa sadaffaa keessaa inni ilaalle USB portiidha. USB portiin kun immoo warra isin as kanatti ilaalaa jirtun kun immoo USB portiidha. USB portiin kun karaa asiinis processor keenya karaa fuulduraas karaa duubaas argachuu hin dandeenya jechuudha. Kan isin as kana halluu biluutiin argitan kun immoo bakkatti VJ'n keenya connect ta'udha. Faayidaan VJ keebilii monitora keenya processor keenya connect gochuuf kan nu gargaarudha jenneerra viidiyoo yeroo darbee keessatti. Kanaaf keebilii VJ keenya bakkatti connect godhannu bakka kanattidha jechuudha. VJ keebiliin kun row 3 kan qabdu taate pin 15 ofirraa qabdi. Kanaaf iyyuu yeroo VJ keebilii kana connect godhannu kallattii lamaan iyyuu asiin karaa dheeraatu jira, asiin immoo gabaabaatu jira. Kana ilaalle connect yoo goone malee humnaan connect gochuu yoo yaalle shiboowwan qisuun qaqalloo waan ta'aniif nu jalaatii dabuu hojiin anallee ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu bakkatti VJ'n keenya connect goonu isa kanadha jechuudha. VJ keebiliin kana fakkaata. VJ keebiliin keenya kana fakkaatti. Yoo mul'ata ta'e VJ keebiliin kun asirraas halluu buluu qaba. As kanarraas halluu buluu qabdi. Akkuma sila dubbanne row 3 fi pin 15 of keessaa qabdi. Akka arguu fi yaaltanitti as keessa piniin as keessa jirtu baay'ee qaqalloo waan taateef yeroo galchinu yookaan yeroo connect goonu kanaafidha eeggannoo kan nu barbaachise. Eeggannootiin ilaallee karaa dheeraarra oolchina. Asiinis dheeraa, karaa gabaabaa asiinis immoo gabaabaadha waan ta'eef ilaallanneetu of eeggannootiin connect goonaa jechuudha. Connect gochuu toon eegaliin dura garuu device'oota hundumaa isin beeksisna. Kun processoradha. Kun immoo monitora yookaan iskiriiniidhaan jenneerra. Inni kun power keebiliidha yookaan immoo keebilii power ittiin irraa fudhannudha. Kun lamaan isaaniiyyuu power keebilootadha. Kan monitoraa fi kan processora keenyaati. Inni gara biraa YouTube cable yookaan immoo caafiin ishee asirratti argitan kuni RJ45 kan jedhamtu kuni keebiliin kuni tajaajilli isaa networkiifidha.
network fayyadamu yeroo barbaannu keebiliitiin connect computer keenyatti network connect gochuuf kan nu tajaajilu UTP cable jedhamti international cable UTP jedhamti caafi sharratti kan ilaallu kun immoo RJ45 jedhamti jechuudha inni gara biraa asitti input device jalatti kan nuti ilaalle keyboardidhaa fi kun immoo mausiidha kun mausiidha lamaan isaaniiyyuu input gochuuf data barbaannu kamiyyuu input gochuuf kan nu tajaajilanidha jenneerra kanaafiyyuu mausii fi keyboardiin kana fakkaatu warri kun lamaan isaaniiyyuu input jalatti kan ramadne yeroo darbe kan ilaalledha inni gara biraan asanatti kan ilaallu power supplyidha power supply output voltage keenya control godhe current gara specific hammanti barbaannutti value hammanti barbaannu kan nu dabarsu power supply dha jenne video yeroo darbeetu ilaalleerra power supply kun volti lama ofirraa qaba akkuma dubbachuuf yaalle specific current kan jirurraati gara specific hammanti barbaannutti kan nu dabarsudha waan jenneef asirraati voltii lama qaba 220 fi 210 ofirraa kan qabudha jechuudha yeroo baay'ee kan nuti gargaaramnu 220 kana ta'a jechuudha kanaafiyyuu 2 voltage 220 fi 210 ofirraa qaba power supply keenya faayidaan power supply fi power supply kana fakkaata faayidaan isaa kanadha inni gambiraa as kanatti kan arginu deviceonni lama addana jiru innis kun hard diskidha hard diskin akkuma dubbanne secondary storage device jalatti ilaaluuf yaalleerra faayidaan hard diskii kana maalidha data keenya nuu kuusuufidha jechuudha kanaafiyyuu hard diskin kun maalidha storage deviceidha jechuudha storage deviceidha jechuudha inni lammaffaa isheen kun immoo raamiidha raamiin kun immoo primary storage jalatti ramadamti kanaafiyyuu raamiin kana fakkaatti hard diskin kana fakkaata kun lamaan storage deviceidhaaf storage deviceotadha yookaan immoo data keenya bakkatti kuufachuu dandeenyu kan data kan nu kuusanidha jechuudha amma daraartuu duukaa akkamitti wantoonni kun akkamitti connect ta'an kan ilaallu ta'a isa jalqabaarratti VJ cable connect goona VJ akkamitti akka connect goonu nu agarsiisti connect goote VJ akkuma sula dubbachuuf yaalle shiboowwan keessa jiran baay'ee qaqalloo waan ta'aniidhaaf kallattii dheeraatiin dheeraa galchine kallattii gabaabaatiin immoo ilaallanneetu suuta inni connect goona kana booda kan nuti naannessinee galchinu asirraatti jabeessuu fi laaffisuu kan barbaaddu as kana wanti ta'e bilooniin ta'e jirti ishee suuta jenneetu jabeessin yeroo irraa baasnu laaffisna yeroo itti goonu immoo jabeessineetu akka kanaatti hiineetu connect goona jechuudha VJ cable monitoraa fi processor ol qabsiisne jennee waan dubbanneef sila akka kanaatti connect nu gooti jechuudha VJ irratti fi processor irratti haala kanaatiin obboleettiin keenya connect gooten agarsiisteetti kanaafiyyuu VJ cable haala kanaafi monitoraa fi processor keenya irratti kan connect ta'uudha jechuudha haala kanaatiin kan connect ta'uudha jechuudha inni gambira as kanatti sila dogoggoraanii bakka kun bakkatti power cable keenya sakkaanudha jenne power cordin as kanatti miti kan inni sakkaamu inni sila dogoggoradha kun bakka oldest technology ta'e bakkatti printerri keenya connect goonudha kanaafiyyuu as kana power cordin keenya bakka kanatti bakka sin argitan kanatti connect ta'a innillee akkasuma shiboo as keessaa kan as bahee jiru shiboo guddaan jira lama bukkeetiin immoo sissiqanii kan keessatti argaman jiru akkasuma ilaallanneetu suuta jennee kanas illee humnaan otoo hin taane akka kanatti connect godhanna kanaafiyyuu amma VJ dhaa fi power cord keenya yookaan power cable keenya connect godhanneerra akkasuma power cable kun deviceota lama fedhan inni barbaachisu processorri keenya sin barbaada monitorri keenya sin barbaada jechuudha haaluma wal fakkaataatiin monitora keenyatti illee akka kanatti connect goona jechuudha inni hafe USB cable USB porti fayyadamuudhaan mouse fi keyboard connect nu gooti kanallee haala kanaatiin connect goone ilaalla jechuudha
እና ከነፉል ብራኒስ ድዱባኒስ ጅሩት ካራኒ በርባችሁን ካራቲ ነው ሚጀቱን ታውቹ ደንዴና ከለቲሳ ናለና haala kanaatiin maawuzii fi kiiboordii konneektii gooteetti RJ45 yookaan immoo YouTube keebilii kan nuti neetworkii kompiitara keenyatti konneektii gochuudhaaf fayyadamnu immoo bakka maawuzii fi kiiboordiin itti konneektii goone bukkeedhaan jira. RJ45 kun achi keessa galtii jechuudha. haala kanaatiin peripheral deviceota connect goone computer keenya hojii barbaachisu kamiifiyyuu akka nu oolu kan nuti goonu deviceota kana haala kanaatiin connect gochuutiin VJ cable akkasumallee power RJ45 fi mouse keenya keyboard keenya connect gochuutiin haala kanaatiin tajaajila nuti barbaannuuf oolchuu dandeenya jechuudha. Computerri tokko tajaajila nuti barbaannu kamiiyyuu nu kennu dura haala kanaatiin connect ta'a jechuudha. Yeroo computerri akkasii hojii barbaachisuuf mijatee taa'utti hundumti keenya iyyuu itti fayyadamuu dandeenya kan mijaa'ee nuuf taa'erra. Garuu immoo akka tasaa kan hin mijoofne yoo ta'e immoo akkamitti mijaha computerri tokko hojii barbaachisuuf akka oolutti akkamiin sirreeffannaa isa jedhu rakkoo kana furuu viidiyoo guyyaa har'aa irratti barumsa guddaa akka irraa argattan abdii qabna. Kanaafiyyuu peripheral device haala kanaatiin connect gochuun hojii barbaannu kamiifiyyuu oolchuu hin dandeenya jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aatiin peripheral device akkamitti akka connect goonu isinitti agarsiisne. Peripheral device connect goone hojii barbaannuuf akkamitti oolchuu akka dandeenyu isiniif qabannee dhiyaanne viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin barumsa isin gargaara jenne isin fayyada jenne yaanne isin qabannee dhiyaanne irraa viidiyoo keenya kanarraas barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Guyyaa biraa viidiyoo gara biraatiin kan isin fayyadu afaan Oromootiin qopheessinee ammas isin dhiyaannutti galatooma.